Expired listii ta'u kaffaltii dhaabuudhaaf guyyaa 5 qofatan. Expired taanee airdroppii akkamiitu kaffala? Ashama harka fuune kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota maatii Asad Faamilii nageenyi kiyyaa bakka jirtanutti isin haa qaqqabu jecha yeroo dheeraadhaaf adda adda kan baanee turre amma walitti deebinee jirra. Namoonni baay'een Expire'n hojjetanii listii erga ta'ee booda withdraw godhachuu hin dandeenye. Kun kan isin mudatee fi Expire yeroo hojjettu keessatti toonii adda addaa kan kaffaltu ni jira. Expire qarshii wayyaa qarshii gaarii namoota baay'eedhaan kan inni kaffale nan beeka. Anillee ergan dhuma kanarratti dabalamee doolaara 10 ol hojjedheera. Doolaara 10 jechuun qarshii Itoophiyaa 1500 ol jechuudha. Biyaans yeroo muraasan hojjedhee utuu yeroo dheeraa hojjedhee waa baay'ee kan itti argadhu nan beeka. Isin immoo warri yeroo dheeraadhaaf Expire'n hojjetaa turtan withdraw godhadhaa. Oktoobarii 30 gatii dhaabatu jennaan. Haala kamiin withdraw godhanna yoo jettan toonii 0.1 isin kafalchiisa. Waalneetii irratti gatii godhattan jennaan. Expire'n erga listii ta'e withdraw godhanne yoo jiraattan dafaa withdraw godhadhaa guyyaa 5 kana keessatti jechuudha. Expire taansee immoo maaltu kaffala? Airdrop akkamiitu kaffala? Qarshii hangam kaffala? Kan jedhu waliin ilaallaa. Yeroo yeroodhaan waa'ee airdrop irratti hojiin keenya eegaleera. Kana booda mana kana subscribe godhadhaa, notification godhadhaa, viidiyoon laayikii, sheerii, koomentii irratti yaada keessan nu barreessaa. Waan inni isin hojjedhu wanna gaafii isinitti ta'e tokko akkanaaf dhiyeessitan abdii guddaan qaba. Kana malee erga Expire listii ta'ee booda maaltu kaffala kan jedhu waliin ilaallaa. Viidiyoo kanatti aanee dhufu hanga dhumaatti hordofaa. Yeroo gaarii, turtii gaarii. Egaan kabajamtoota jaallatamtoota hordoftoota maatii Asad Faamilii duraan dursa akkuma beekamu gara teelegiraama keenyaa seennaa jechuudha. Egaan gara teelegiraama keenya maaliif seennaa kanaan jettanu teelegiraama irratti liinkii kan nuti argannu teelegiraama irratti yookiin koomentii kana irratti yookiin baay'oo yookiin Dispreekteeshinii kana irratti argattu viidiyoo kana bakka seenaan viidiyoo kanaa barreeffamu bakka sana irratti argattu jechuudha. Dura hangara teelegiraamaan garittiin isinitti agarsiisu jennaan teelegiraama keessa naaf seentuu yeroo tokko erga seentanii booda gubbaa bakka sarchiirra dhattu bakka sarchiirra erga deemtanii bakka kanatti Asad Faamilii lakkoofsa tokko jettanii barreessitu. Asad Faamilii lakkoofsa tokko jettanii barreessitu jechuudha. Yeroo yeroodhaan akkuma nu dhufamu kan isin gubbaa irratti argaa jirtan kuni bootii Asad Faamiliiti. Yoo dandeessan bootii sana irratti illee wanna tokko hojjechuu dandeessu. Liinkii qulqullina qabu kan isin qarshii gurguddaa irratti hojjettan gara liinkii bootii Asad Faamilii kanaanii kan inni gadhiifamu jechuudha. Kanaafuu bootii kanallee lafa kaadhaa dursa erga sarchii gootanii booda chaayinaalii kiyyaa isinii fida. Chaayinaalii 8,200 qabu jechuudha. Yeroo tokko gadanara seentu. Erga seentanii booda guyyaa 4 kana fi tiimwork jedhu kana jechuudha. Tiimworkiitii akkasuma qarshii guddaa kaffalaa jedhee kan inni poostii godhee jechuudha. Dursa liinkii isaa kana yeroo tokko xuxxanii gadi seentu jechuudha. Yeroo tokko erga xuxxanii gadi seentanii bifa kanaan isinii fidaa jechuudha. Erga bifa kanaan isinii fidee amma kan nuti ilaallu maal hojjennaa akkamitti hojjennaa erga hojjennoo haala kamiin qarshii argannaa kan jedhudha. Erga dhuftanii dursa kanaan dursa haala kanaan isinii fidaa jechuudha. Guutuu isaa haala kanaan isinii fidaa. An kan isinitti agarsiisu tokko jedhee tapha yookiin geemii isaa irraa kaaseen isinitti agarsiisa. Geemii isaa bakka kam jiraa? Kun jalee kana jiraa jechuudha. Jalee kana yeroo tokko akkas gootu haala kanaaf barbaadee isinii fidaa. Erga isinii fidee booda geematti isin galchaa jechuudha. Geemii kana kan isin gootanu taaptaabii gochuu yookiin
harka keessan irra rigsuudhaani haxaa'uu beektu miti haxaa'uu haa jedhamu beektu haxaa'uudhaan jara diddiimtuu kana bicha akkasuma warra adaadii sirriitti taphattu jechuudha. Geema kana sirriitti taphattu. Geemii kana erga taphattanii booda sekondii 30 fi sirrii obsaan eegaa. Geemii kana erga taphattanii booda bifa kanaan dhumeeraa sekondiin kee amma 370 taphadhee argitanii 370 taphadhe. Yoo irra deebi'ee taphachuu barbaade jala kana ka jirtu pilee ka jettu ana irra deebiidhaan tuqee taphadhaa. Ana irra deebiin barbaanne gatiin ta'e duubatti hin deebi'aa jechuudha. Ergan deebi'ee bakka kanarratti gubbaa kanarratti na lakkaa'aa jechuudha. Gubbaa kanarratti akkuma isin argaa jirtan miiliyoona 1.6 miiliyoona 1.6 jechuudha. Akkasuma sana booda lammaffaa irratti bakka kanaa jechuudha. Bakka kanaan isin agarsiisa. Bakka xiyyaan isinitti agarsiisaa jiru sirriitti hordofaa. Yeroo tokko yeroo xuxxanii haala kanaan isinii fidaa jechuudha. Kun yeroo muraasaaf yookiin guyyaa muraasaaf bicha kan inni kenname. Guyyaa 5 kanatti jechuudha. Yeroo namoota feertanii kuuyinii isinii kennitu qabdi. Cinaa kanarratti kuuyinii isinii kennuu qabaa jechuudha. Kuuyinii sana walitti qabattu. Kuuyinii sun waan isinii fayyadu isinitti agarsiisaan deema gatii ta'enna. Kuuyinii sana liinkii keessan namoota affeeruu yookiin bakka ida'u kana yeroo tokko gadi tuquudhaan liinkii keessan hiriyootan keessanii sheer gootu jechuudha. Yeroo hiriyootan keessan liinkii sanatti bu'anii gadi galan bakka kanatti nama 3 yoo affeerte 7 sii kennaa. Jala irratti nama 5 yoo affeerte 15 sii kennaa jedha. Akkasuma nama 5 itti dabalataan yoo affeerte 10 sii kennaa jechuudha. Kanaafuu kun wasaanyiidha. Isiin nama affeeruu kun hojii bareechee barbaachisaadha. Liinkii keessan hiriyootan keessanii sheerii godhaa. Guyyaa 5 kana gidduutti waa baay'ee fayyadamuu dandeessu gatii ta'ennaan jechuudha. Ishii erga keessaa baanii duubatti deebinaa. Duubatti deebinee istaarii keessa gallaa jechuudha. Istaarii keessa yeroo gallu bifa kanaan nu fidaa. Sunillee liinkii keessan namoota affeeraa jedhaa jira. Liinkiin namoota affeeruun hojii kamirrattuu hojii wasaanyiidha jechuudha. Achii erga kana goone booda gara cinaa kanatti isin deebisaa jechuudha. Tomaatoo kana yeroo tokko yeroo gadi xuxxan haala kanaan isinii fida. Bakka kanarratti guyyaa guyyaadhaan 5,000 isinii kenna. 5,000 fudhattu jechuudha. Erga achii baatanii bakka kanarratti kan isin bittanuu bakka kanarratti qarshii keessan baaftanii bittu. Ordrooppiin kun qarshii guddaa yoo kaffalee waa baay'ee isinii kennuu danda'a gatii ta'ennaan yoo bittanillee wanna rakkoo qabu miti jechuudha. Warri birrii qabu bitaa, warri birrii hin qabne rakkoo hin qabu. Sanarraa gadi darbitanii bakka kanatu jira jechuudha. Bakkan xiyyaan isinitti agarsiisu kun bakka maashinii wanti fakkaattu jirtu kana yeroo tokko yeroo xuxxan bifa kanaan isinii fidaa jechuudha. Bifa kanaa yeroo isinii fidee carraa adda addaa bakkan xiyyaan isinitti agarsiisaa jiru kanarratti isinii kenna. Yoo isin maal gootan yoo isin namoota affeertan akkasumallee kuuyinii sila namoota affeertaniin bakka kanaa taphachuu dandeessu. Kuuyinii sana nuti taphachuu dhiiftanii natti tola. Maaliif yoo jettanii kuuyinii sana bakkan itti walitti qabataa jiru isinitti agarsiisaa qo'a. Fakkeenyaaf jala kanarratti kuuyiniitti 16 qaba. Kuuyiniin 16 qabu kana sirriitti na fayyada. Wannan qarshii kootiin bituun iyyuu namoota invaayitii godhee walitti qabadhe gatii ta'ennaan. Ishii amma kuuyiniitti na teessu bakka maashinii kana isinitti agarsiiseera. Bakka geemii isinitti agarsiiseera. Amma gubbaa kanaan isinitti agarsiisa. Wasaanyiin kanaa jechuudha. Bakkan xiyyaan isinitti agarsiisaa jiru kana. Bakkan xiyyaan isinitti agarsiisaa jiru kana yeroo tokko xuxxu jechuudha. Yeroo tokko erga xuxxanii bifa kanaan barbaadee isinii fidaa jechuudha. Leevila meeqaffaarran jiran amma leevila 9ffaarran jira jechuudha. Yeroo dheeraadhaaf hojjedhee leevila 9ffaarran jira. Isin immoo kuuyinii kanaan deebistanii maal gochuu qabdu? Kuuyinii sila yeroo namoota affeertan argattan yookiin geemii kana taphachuudhaan argattan deebistanii isii kana gadi xuxuquu qabdu jechuudha. Kan hin xiyyaan isinitti agarsiisaa jiru kana leevil app ka jettu kana irra deddeebiidhaan yuus gootu jechuudha. Yeroo kana haala kanaan isinii lakkaa jechuudha. Leevilli keessan guddataa deema. Bifa kanaan leevila baay'ee qaba waan ta'ennaan hanga dandeessanitti leevilli keessan guddisuu wasaanyiidha. Leevila keessan guddisaa. Carraa biraa immoo akkamiin argadha yoo jettan geemii dhaqaa taphadhaa'edha. Geemii dhaqaa taphadhaa taaksii hojjedhaati waan kuuyinii kan argachuu dandeessu isiniin jedha. Kana kanatti fayyadama. Amma kana keessaa bakka kana keessaa fixneerraa bakka taaksiitti isin dabarsaa jechuudha. Bakka taaksiitti yeroon isin dabarsu
Deelii koomboo kan jedhamu kuni dhiyeenya kan dhufedha. Guyyaa guyyaadhaan akkasuma teelegiraama irratti gara tiiktook irraas toomaarkeet deelii koomboo yoo jettan isinii fidaa guyyaa guyyaadhaan gadhiifama. Akkasuma teelegiraama keenya irraan guyyaa guyyaadhaan gatii gadhiisnu teelegiraama irraan nu dhufa. Sana booda as galtanii egaa taaksii hojjechuu namoonni baay'een ni beeka. Taaksii tokko tokko yuutuuba keessa galtanii silan hojjedhee taaksii yuutuuba keessa galtanii akkasuma maqaa keessan cinaa timaatimii yookiin toomaatoo yoo keessanii argachuu dandeessu. Kunillee kaffaltii qabaa jechuudha. Erga kana hojjettanii boonesii bakka boonesii taaksii hojjettu invite friendiidha jechuudha kun. Jala kanatti itti aansee invite friendiidha. Invite friendiis akkuma isin argaa jirtanu waa baay'ee namaa kenna. Hanga namoota 300 affeereera. Hanga namoota 300 affeereera. Isinillee liinkii keessan bakka kanaa koppii gochuudhaan namoota affeeraa invite kan jettullee tuquudhaan sheerii godhaa. Dhuma irratti kan isinitti agarsiisu hojii kana irratti hojiin kun guyyaa 5 qofa kan hafe guyyaa 5 qofa kaffaltii galuudhaa kan hafe jechuudha. Maaliin kaffala? Akkamitti kaffala kan jedhu ilaallaa jechuudha. Akkuma isin argaa jirtanu tokkoffaa irratti kaffaltii kana kan inni kaffalu yaa'u maqaadha isinitti agarsiiseera. Maqaa sana jechuun toomaatoo timaatimitti kana kooppii gootanii bakka taaksii silaarraa maqaa keessan bukkeetti barreessuudhaani. Lammaffaa immoo leevila kan isinitti agarsiise kan konneektii godhamtutu jirti. Leevila sanaanii sadaffaa ኮይinii bituu yookiin piraayimii wanna kana irratti kaffaltii baastan ilaaleeti. Kaffaltii baastan jechuun akkuma isinitti hime ኮይinii silaa yoo kaffaltii kaffaluu dandeessan maal kana kanaan isinii kaffalaa jechuudha. Kana malee jara kana afuran sirriitti hubachuu qabdu shi. Egaan xiyyeeffannoon keessan jara kana afuran irratti ta'uu qaba. Biitgeet namoonni hin bananne haala kamiin akka inni isin banattan yoo barbaaddan viidiyoon isin hojjedhaa koomentii irra naagaa. Biitgeet irratti kan inni dura liistii ta'u jechuudha. Biitgeet wasaanyiidha banadhaa namoonni paaspoortii qabdan akkasuma veerifaayii godhadhaa. Haala kamiin banattu jedhu immoo yoo sirriitti isin barbaachisa ta'e koomentii jala naagaa viidiyoon laayikii godhaa sheerii godhaa. Turtii gaarii ture. Jala kana tokko kan isinitti agarsiifne ni jira. Jala kana isii kana yeroo yeroodhaan xuxxanii fudhachuu dandeessu. Akkasuma hojii biraatiin hanga walitti deebinutti ji'a itti aanutti hojii liistii ta'uun hanga walitti deebinutti yeroo gaarii qabaadhaa. Egaan akkuma isin argitan toomaatoon Oktoobarii 30 liistii akka ta'u dhaabbata baayinaansii biibaayitii fi dhaabbanni baay'een akka dubbataa jiru ni beekama. Gatiin isaa baay'ee ta'uu danda'a. Sirriitti hojjedhaa. Warri hojjettanii jirtan immoo leevila keessan guddifadhaa. Karaa ittiin baafattan yoo dhabdan waalneetii keessan konneektii godhaa. Waalneetii irratti wiizdiroo godhadhaa. Sana booda yoo waalneetii keessan veerifaayi hin taane deebistanii anatti gurgurachuu dandeessu. Akkamitti kan jedhu viidiyoo itti aanutti isin hojjedhaa. Yeroo gaarii turtii gaarii.